Hey uummata qaalii akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii nagahaa hadhaa faxaayirii akkana fakkaatu isin qabadhee dhufe akka jaalattan abdii qaba hedduu tokko bareeda yeroo soomaatiif iyyuu ta'e yeroo kan iyyuu qursii ta'e misaan booda iyyuu ta'e nyaata nyaatamu hedduu tokko bareeda. Okay, akkas bira argitan kana duqeetii nutsuu qabna harcee jechuudha. Duqeetii ma normaalii as biraa sukkaara maankaa isa guddaa kana lama qaba. Killee qaba kaameraa dhadhaa ka sirriitti wannaan ta'in jechuudha. Dhadhaa normaaliin jiraamti fresh isaati. As biraa pikin powderii qaba. Isa kanniini itti goona jechuudha. Yoo kana itti godhu dhadhaa kana xiqqoo ishii irraa itti godhu maankaa takka zaytiin fayyadamu. Zaytiilee fayyadamuu hin dandeettani bakka kana. Yoo isatti godhuun fedhin yoo hin qabaatin zayitii fayyadamuu dandeettani. Isa kanniiniin walitti bukeessina jechuudha. As biraa bishaan xiqqoo isiitti qicee qaba. Asitti kaameraa itti goona. Kaameraa kan maankaa guddicha isa tokko jechuudha. Maaliifi kaandela xiqqaa waan ta'eef gahaadha. Kanaaf waliin dhoofna. Baking powder itti goona. Ittiin guddifnu baking powder dafeen jala bukaayee tabalashaa waan ta'eef. Ani fixadhee jiraashu. Isin garuu ani waan qabu sa'ee garuu keessaa dhumatee jira. ግማሽ ማንካ ጉድቻ ከና itti godha isini bishaan xiqqoo isii laab jedheen waliin dhoyina akkanatti haga daqiiqaa 4-5 inkeennaachuu isa kana qadaadne akka ishoo akkanu ta'uuf. Okay, kaamalitti keenna akka argatan kan hunu xiqqoo isii bukaa'ee maaliif daqiiqaa afur akkas tursiise sanjaalu so tursiise asirritti bukaa ture garuu gahaadha waliin akka bukaawwan barbaaduuf jammo killee tokko qabas bira ani waan diqeessuu jedhuuf killee tokko itti godha isin yoo baay'iftanii hojjettanii itti dabaluu dandeettan as bira sukkaara maankaa lama maankaa isa guddaa kana jechuudha. Dhadhaan kun akkasiin jedhu inni kuni isa kana jechuudha keessaa kana fakkaata maankaa tokko baay'isu waan zayitiitti goone yoo zayitiitti gootanii isa kana itti godhuu dhabuu dandeettanii garuu hedduu tokko bareechisa. So itti goona as bira amma bishaan xiqqoo isii o'uun qamashna jechuudha seeraan laaffisna yookiin no qamashna. Okay, bishaan xiqqee jira. Arkaan laafna laak no arkaan qamashna akka sirriitti illee jala hin laafnetti akka hin jabaanetti illee lakkaanasuma goone qamashna jechuudha. Qamashni biddachaana asuma karta fakkii irratti harcee goone cin booda eega sirriitti sukkuumneen booda as biratti sirriitti sukkuumuu qabna. harcee akka nu jala makarta faarratti rakkannee fi sirriitti sukkuumuu qabna.
amma egaa kana gooneen booda akka argitan kana sirriitti maaliidha jira as kenne xiqqoo zayitii irra dibnee ifna jechuudha akka nu bukaa'utti maaliif akka xiqqoo isii laafa barbaade akka hin jabaanne zayitii xiqqoo gubbaa irra dibaa dhiisaa daqiiqaa 40 30 akkuma isinitti bukaa'een daqiiqaa 40 turuu kiyya yoonni bukaa'ee ol dachaan okay akka argitan kanatti daqiiqaa 45 akkas tursiisee akkanatti ol bukokee jira maaliif kaameraan isaa kaameraa filatamaa ta'uu qaba yeroo bukeessitanitti amma kaameraan isaa bareeda waan ta'eef akkanatti dafee daqiiqaa 45 keessatti bukaa'ee jechuudha kana caala bukaa'uu qabu waliin gaddachaasna akka afurri keessaa ba'uuf kana waliin gaddachuu qaba akka afurri keessaa ba'u akka argitan kana asbiraa amsuudaa gurraacha qabna asbiraa dammoo marga bulee akka firee dimbilaala yaa margan jedhamu ta firee dimbilaala sani akkas taate isii taate ta keessa urgooyta akkatu jira afaan arabaatiin maqduunus jedhaniini afaan oromootiin waan jedhamuun hin beeku asbiraa dammoo chiizii qabna ka piizaa ittiin hojjetamu isa kana jechuudha hedduu tokko bareeda isa kanneen itti goona jechuudha asbiraa wanni biraa wanni barbaachisu hin jiru isuma kanneen waliin hojjannaa asbiratti zayitii goone akka nu jalaan qabanne kanarra diddibna booda isa kana akkanatti kokkonee lafa kennaa jechuudha haga hojjannu xixiqqeessitanii godhuu hin dandeettanii kana caala gurguddistanii akkuma saayizii barbaaddanii kana kenna achiin booda saanii isa akkana kana qabaanii ka oovnii seenuu danda'u zayitii biratti xiqqoo godha akka nu jalaan qabanne irra diddibnee achiin booda keessa kenna jechuudha isa kana akkuma kennaan akkana gooneeti Jimboga archivi kenna kana itti goone isa kana irra akka bifti leenu bareeduuf xaamin isaallee iddoo tokko mi'aaya xiqqeessina dhumaatti goonatti hin baay'ifnu kana goone yoo feetan irraan chiizii dabaluu dandeettanii kan booda isa kanneen lamaan walitti cufnaa jechuudha akkanatti caafii isaa lamaan sirri akkan banamne walitti cufnaa asbiraa akkuma isin jedhe isaanii qabna zayitii akkana cinaa marattuu dibuu qabna caafi isaa akkana jalaan qabannetti inni kuni banamaa sirri waliin qabamu kan walitti cufamuu qaba
achiin booda finnee asirra kenna jechuudha. Kana sakkasun waan biraallee itti godhuu dandeettanii chiizii barbaadan kamiyyuu kan fayyadamu kana bichaa ta'uu qabu. Chiizii jaalattan isa kamiyyuu itti godhuu dandeettanii. Ammallee akkuma reefu sanitti walitti cufnaa. Seenes akkas. Kunoo akka argitan kana samurayyuu akkanatti geeffamee jira maree. As bira amsuudaa qabnu akkuma bifa diikoorii nu godhuufi as bira akkanatti goona. Dhiisuullee hin dandeettanii yaa ijumatti haa bareeduuf diikoorii maafti godha. Isin yoo barbaanne dhiisuullee hin dandeettan keessaa hambisuullee. Yoo barbaadan as keessatti illee godhuu dandeettanii. Maashaallah. Ammaan booda akkana gooneen booda akka argitan kana jira kunoo. Diizaayinii barbaadaniin godhuu dandeettanii. Hedduu bareeda garuu diizaayinii kanaa yeroo bilchaatu. Oovnii kenne yoo inni bilchaateen booda walitti dachaana. Oovnii yookiin fireemii ibidda jalaa kenne jechuudha. Yoo dura jalarra kenne 350 haga 300 irra itti bannaa hailii ibiddaa jechuudha. Jala isaa irratti xiqqoo irraa ol siisine suuteedha akka bilchaatu achii kaane gubbaarraan itti banna jechuudha ibidda. Faana tura galatoomallee like share subscribe gochuun dagatinaa. Let's go. Tararara. Kana akka argitan kanatti bilchaate. Maashaallah hedduu tokko bareeda hedduu tokko. Kana akka argitan kanatti nu bilchaatee jira. Asirratti isin himu fedhu tokko saani akkana sibiilaati yoo hojjettanii saraamikii irraan kaayina waan qorruran jira miti saraamikii irraan kaayina makartafa waan akkana waan muka ta'e irra kaaya yookiin dammoo carqii jala afaatni yeroo oovnii keessaa fuutan yeroo ho'aa ta'u carqii irratti irra kaaya carqii fooxaan jira miti ka kushinaadhaaf fayyadamu waan akkasiitti irra kaa'uuf yaala yookiin dammoo inni kuni hin dho'e jechuudha. Ho'a keessaa fuutanii yoo qorrara gaggeettan kan isin dhaamu barbaada ka achirraa hafe kun akka argitan kana maashaallah nyaanni kenna kaadha hedduu tokko bareeda faxaayii ajaa'ibaati. Waliin amma keessa isaa bannee waliin ilaalle jechuudha. Kun akka argitan kana maashaallah hedduu tokko bilchaate. Bismillah. Akka argitan kana waaw bakka ta'e jechuun yoo akkana ta'e keessi isaa akkanatti fir jedhee jechuudha. Kaameraan isin mul'ata dhiyaadha. Akka argitan kana yoo akkana ta'e bakka bareeda jechuudha. Keessi isaa akkanatti bareeduu qaba as biraan argitanii. Maashaallah hedduu tokko bareeda akka jaallattan abdii qaba. Kun akkana fakkaata. Maashaallah hedduu tokko bareeda. Videoon keenya kadhuma hadda akkana fakkaata. Like share subscribe gochuu hin dagatinaa galatooma. Especially warri ijoollee qabdanii akkuma isiniin jedhe nyaata hedduu tokko bareeda ijoolleedhaafi amsuudaa gurraacha kanallee yoo ta'uu baate isa adiitu jira miti isa san irratti amsuudaa sun ta'in isa adii tokko jira kam akkana irratti fayyadamanii viidiyoo biraa irratti fidee isinii mul'isa. Videoon keenya hadda akkana fakkaata akka jaalatan abdii qaba. Like share subscribe gochuun hin dagatinaa
galatooma haga video biraatiin walitti deemnutti nagahatti naatura videoon keenya ka dhufu sambusa yookiin kuukii ta'a kanneen lama keessaa abbaa koomantii jalatti barreesse wajjadha jechuun nama sambusaan harki nama sambusaa jedhu irra caalote sambusaa video sambusaa sin hojjedha ka kuukii jedhu hoo caalee kuukii sin hojjedha galatooma horaa bulaa nagahatti